السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رجال بدي تقول تكسيني بكبا واي توبي وما في رمى رتي فسينا سينا مي نوا يجاجر سينا يسلا على جرة هاي مي أسويا ده كيسني كن نندورا فيديو جواب تكسيني إسني في بنا فيديو سنة سنة جيسا جيتش مالكم إكسيتي قلوتي بيشان نجابر أكا أدا كيناتي أكاسي mee video gaaf takka isin dhageessaa mee video jecha Malcolm X kana isa laalatti achiin booda yaada keenyatti fufna. When black people like me talk to the slaves, they didn't kill them. When black people like me talk to the slaves, they didn't kill them. They sent some old house Negro along behind them to undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was the old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negro got too much out of line, he held him back in check. He put him back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore the same clothes. And he could talk just like his master. Good picture. And he loved his master more than his Isinii fi kaak muti qoda geeffadha. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he said, "What's the matter, boss?" We said, "When the master's house caught fire, try and put the fire out." He didn't want his master's house burned. He never wanted his master's property threatened. And he was more defensive of it than the master was. That was the house Negro. But then you had some field Negroes who lived in wealth, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes, they ate the worst food, and they caught hell. They felt the sting of the lash. They hated their master. Oh, yes, they did. If the master got sick, they prayed that the master died. If the master's house caught a fire, they prayed for a strong wind to come along. This was the difference between the two. And today you still have house Negroes and field Negroes. I'm a field Negro. Hayyee gabaabumatti viidiyoon suni jecha Malcolm X bara 1960moota keessa jechaa ture jechuudha. Malcolm X akkuma isin hundi To understand this, you have to go back to what akkuma isin namni tokkoon keessan beektanitti falmataa mirga dhala namaa ture especially ka gurraacha Ameerikaa jechuudha. Jecha san irratti gabruuyyuu lamatu jira jedhe tokko ka gooftaa isaatti aaneetiin hin jiraatu ka mana keessa jiraatu ka isa tajaajilu jechuudha itti kaleenyaan ka tajaajilu kun immoo warra ooyiruu hojjechiisan ka akka malee miidhamaa turan jechuudha. Ka manatti kalaayeetiin hin jiraatu kun haasoo bareedaa haasaa uffata bareedaa uffata nyaata gaarii nyaata hafte irraa hafte gooftaa isaallee nyaatu komentii keessa dubbisaa jira dhiifama haftee gooftaa isaallee nyaatu waan gaarii nyaata jechuudha ka onni irra jechuudha warra ooyiruu hojjetu jechuudha. Kanaafuu ni jaalata gooftaa isaa akka malee jaalata gooftaan isaa akka miidhamuuf fedhu yoo isa dhukkube akka inni dafeetiin hin fayyu rabbiin kadhataafi jedha. Yoo manni isaa gubate daddafeetiin hin kadhaamsu isa duraa jedha agartee. Kun immoo ni jibba rakkoo ka guyyaa guyyaadhaan dhaanamu ka guyyaa guyyaadhaan miidhamu agartee. Ka rakkoo hunda baadhateetiin hin deemu
cinqii hunda baadhateetti hin gadeemu warra ka ooyiruu hojjetan jechuudha. Gabamaa ta'uun jechuu barbaada. Ergaan isaa maal isin fakkaate? Warra nummaalleen Itoophiyaa keessatti illee Oromoo keessallee waan akkasiisantu jira. Warra Itoophiyummaa tanatti amanu, warra Itoophiyaa tana malee jiraachuu hin dandeenye. Agartee? Warra Itoophiyaan hin badin jedhu. Itoophiyaa akkamitti bannee Itoophiyaa dhiifnee akka eessa deemna akka jedhu. Agartee? Warra hatta dubbiin isaaniitu iyyuu Amaariffaan yaadame Oromiffaan ka dubbatu. Waan lafa bu'e fuudhi jenna nuti. Warri afaan Amaariffaan beekan, afaan Amaariffaan beeku. Dhagayeellee hin beeku, dubbachuullee hin beeku, hin dhagahus waan lafa bu'e fuudhi jedha. Jarri kun immoo kaasi jedha. Agartee? Kanaafuu warroota akka malee Itoophiyummaa tana jaalatu, Itoophiyaan tun akka hin diigamne, ka ol'aantummaa Habashaatitti amanu, ka Habasharraa fagaachuu hin dandeenye, ka wal fuudhee dhiigaa walitti makamee isaanii walitti makatee jiraachuu barbaadu jira jechuudha. Warroonni akka keenyaa kunniin immoo hin feenu waan akkasii nuufillee hin ta'u. Oromoodhaaf maaltu ta'a? Itoophiyummaatu ta'a moo Oromummaatu ta'a? Oromoodhaaf saayikoloojikali hiil ta'uudhaaf Oromoon saayikoloojikali fayyuudhaaf mataan sammuun isaatu fayyuudhaaf Oromoon yookiin kophaa bahee akka biyyaatitti of dandahee akka sabaatti jiraachuu qaba. Yookaan immoo Itoophiyaa san keessatti ol'aantummaa guddaa argachuu qaba. Aangoo abbaa aangoo ta'uu qaba. Itoophiyaa san inni bulchuu qaba. Maaliif? Yeroo ammaatitti inni beektan warri yoo Amaara bira ga'ee afaan Oromoo dubbachuu saalfatutu jira isiniin jedha. Afaan Oromoo dubbachuu saalfata yoo Amaara bira hin jechuudha. Maaliif Oromummaa akka gadi aantummaatitti fudhatanii waan jiraniif jechuudha. Oromiyaa akka waan qaanyii, Oromoo akka waan qaanyii tokkotti, Oromummaa akka waan qaanyii tokko, akka waan saalaatitti, akka waan mudaa tokkotti waan fudhatanii jiraniif Amaara bira gahan afaan Oromootu dubbachuu saalfatanii warra kanniin warra Itoophiyummaa fedhu, warra Itoophiyaatti amanu. Agartee? Warri ol'aantummaa naafxanyaa fudhatee gadi aantummaa Oromoo fudhate jechuudha. Nuti immoo waan akka isanitti amannu naafxanyaa birattis hin guddanne, afaan jarallee hin beeknu, aadaa jarallee hin qabnu, maqaa jarallee hin qabnu. Agartee? Ammoo ol'aantummaa isaaniitti illee amannu. Ammoo ol'aantummaa illee hin qabanillee wannummaan isaan Oromoo caalanii hin jiru. Cabnulleen dandeettii isaaniitiin nu cabsine. Cabsanii kan nu gabroomsa dandeettii isaaniitti miti. Namni qawweedhaan dhufee nama qawwee hin qabne dhufeetiin ajjeesetiin agartee mana isaa dhaale ani gootummatti jagnaa jedhamee goota jedhameetiin faarfamuu hin qabu. Maaliif? Jaartii dullatti yoo qawwee itti kana dhuftee na ajjeesuu dandeetti, na ajjeeftee mana kee dhaaluu dandeetti. Agartee? Gootummaan isa eboodhaan ka qawwee qabu san cabse, isa eboodhaan ka qawwee qabu san fuuldura dhaabbate. Kanammoo Oromoon yeroo dheeraadhaaf godhe. Yeroo dheeraadhaaf godhe. Oromoo Walloo waggaa 400 lole. Shawaan yeroo dheeraadha akkasitti lolaa ture jechuudha. Haa cabu malee dhumarratti. Waggaa 100 ol akkasitti naafxanyaa wal qabee lolaa ture jechuudha. Lafuma naafxanyaan amma irra jiru tanaayyuu akka kitaaba Profeesar Muhammad Hassan barreessetti jaarraa 16ffaa keessa Oromoon eboodhaan cabsee lafa tana yeroo san kanaafxanyaan bulchaa turte irraa fudhateetiin hin dhaale jechuudha. Gootummaa jechuun kana, jabeenya jechuun kana. Malee nama eboodhaan qawweedhaan dhufeetiin si ajjeeteen lafa kee fudhateetiin ani goota jiru. Nama akkanaatiif olaantummaa nuu kennamuu hin qabu jechuu kiyya. Olaantummaa ofii ol laalamee ofii olitti laalamuu hin qabanii. Itoophiyaadhaaf Oromoodhaaf wanni ta'u gabaabumatti ani Itoophiyummaatti Oromummaatti dhaan. Dhumarratti dhumatee maal inni filannoon isa dhumaa yoo ka filannoo biraa hin qabaanne taate Itoophiyaa Oromoon bulchitu ta'uu qaba. Yoo Oromoon deebi'ee abbaa aangoon ta'in, yoo afaan Oromoo deebi'ee afaan aangoon ta'in, yoo Oromoon abbaa humnaan ta'in, abbaa diinagdee yoon ta'in, Oromoon saayikoloojikali sammuudhaan qalbiidhaan hin fayyu deebi'ee. Naafxanyaa biratti ammallee deebi'eetumaan gadi aantummaan itti dhagahama jechuudha. Naafxanyaa biratti gadi aantummaan sun itti dhagahamuu dhabuudhaaf olaantummaa isaatti deebi'ee amanuudhaaf
Oromoon abbaa aangoo Itoophiyaa keessatti ta'uu qaba. Abbaa humnaa Itoophiyaa keessatti ta'uu qaba. Afaan Oromoo afaan aangoo afaan humnaa ta'uu qaba. Afaan bulchiinsaa ta'uu qaba. Afaan mootummaa ta'uu qaba. Yoo kanan ta'ini deebinee waan feene illee taanu deebinee fayyinu jechuudha sammuudhaan. Kanaafuu warri Itoophiyaatti amanu barbaada namaarratti nurraa galaa jirana. Agartanii? Nuti ka barbaannu Oromiyaa walaba yoo gadi filannoon isa dhumaa Oromiyaa walaboomtee ofiin of dandeettee ofiin of bulchitu akkasumas Itoophiyaa ta bulchuu dandeettu yookiin immoo bulchiinsan keessatti gahee olaanaa ta qabaachuu dandeettu jechuudha. Kana maleen Itoophiyaa ammallee dhufaniitiin naaftanyaadhaan wal cinaa ta'aniitiin akka tokkotti deebi'anii haasanii wal cinaa ta'anii waliin bulchan tana Oromoodhaa fi qalbii Oromootiif illee taatu fuulduree Oromootiif illee taatu. Maaliif hanga deebi'anii olaantummaa durii san argatanitti deebi'aniitiin rafan. Haga olaantummaa durii nurratti argatan san nu gabroomsanii harmaaf harka nu muranii akka itti nu bulchaa turan san keessatti ofii olaanaa ta'anii nuti immoo isaan keessatti gadi aanaa taane kan bulchaa turan san haga olaantummaa durii aangoo durii san irratti deebi'aniitti never hin rafan wajjin nuuf jedhanii rafan. Agartee kanammoo kanarraa kan baraaramuu dandeenyuun yoo Oromiyaan guututti adda baatee biyya kophaa biyya of dandeettu taate yookaan immoo biyyuma sanuun Oromoon tokko ta'ee akka saba tokkootitti yoo bulchuu danda'eera jechuudha. Akka ilaalcha kiyyaatitti. Kanaaf yaanni obbo Libaan kora Londoon irratti dubbate baay'ee naaf ta'e. Kanaaf yaada akkasii hordofuu qabna. Yaada san irratti hundaa'ee yoonii maanyaa kan jedhamulleen dhufee gadi bahee arsiin akkasii yoo arsiin akkana namni kuuwwan akkasumara Itoophiyummaan jibbu arsitu jibbaa maali jedha. Kun immoo tooftaa itti addaan nu qoodaniini tooftaa tokko jejanii tokko immoo jibbanii sanirratti immoo duulaniini saniin cabsanii duraanillee akkasuma nama jabaa dura cabsanii laafatti deebi'anii gaafa shawaa cabsanillee akkasuma gosa jajjabduu lamaan keessaa gosa irra laafaa san qarqaranii gosa jabaa cabsanii achiin booddee kaanillee deebi'anii cabsan jechuudha. Kana waan taateef akkas jedhanii addaan nu qooduun waan hin danda'amne ammoo akkasumallee nama jabaa diinni hin jaalatu. Namni diinni jajju shakkamuu qaba. Namni diinni agartee dudara dhoofteetiin ati nama gaariidha ati homaan jettu ati bareedaa jetteetiin jajju shakkamuu qaba. Garuu immoo namni diinni arrabsu diina ofii jabaa arrabsa malee nama jabaa arrabsa malee nama laafaan arrabsu. Kanaafuu nu arrabsuun sunilleen akka hamaatti ilaalamu osoo hin taanetti inumaa nu boonsuu qabaa yaada jedhu qabaachuu irratti illeen. Kanaaf yaadni kiyyaadhaaf kanuma yaada illee waliin dhadha'inatti fakkaata dhiifama naa godha yaada gaarii yookiin yaada bilchaataa keessaa ni fudhattan waan sirnaa keessaa ni fudhattan jedheetiin amana galatooma.